yeroo siinii gara Finfinneetti gadi buute maqaa isin gargaara algaan sin qabachiisaatiin ijoollee gudeedhaa jiru dhaqana dhageessanii tokkodha. Lammaffaan immoo qalamii ilaalaa rabbeedhaati. Kurashuu godhi waraabadhu sagalee kootu ijoo barbaadda. Agartanii sagaxeen qalamii dibatee deemu. Dhalataa naannoo kamiiti mucaan kun gurbichi? Ani hin beeku. Beektu wayyee. Ijoolleen naannoo Finfinnee keessa jirtanu. Ijoolleen naannoo Finfinnee keessa jirtanu warra seeraa labsinii kennaa qaalitti aduusaa kanas ka ilmaan lama mana keessee ilmaan lama mana keessaa qufaa jiru. Isa abbaa manaa dhiisuu rakkoo hin qabu. Abbaa manaa dhiisuu naaf hin fuusin naannoo. Kamtu baluu beektu. Mucci danda'a garuu ilmaan lama gattee beesanii ilmaan lama gattee qaalitti aduusaan kun akkasitti rabbitu qabe malee jechuudha. Ilaalaa ilmoosi waraabaa bareechaati. Ilmaan kana gattee aduusaan dullatti kan maqaa ijoollee biyya Arabaa nyaatti. Maqaa ijoollee biyya Arabaa kan nyaatti qoy ijoollee dubbifna qoy ijoolleen dubbisa qoy ijoolleen tarbiifama. Aduusitti jechuudha. Ijoollee daa'ima kana gattee kaayyoo si dagattee waan biyyaa baateef dagattee shawwaddee isiini akkasitti shawwaddee Finfinnee dhaquusiiti. Garuu rabbi sii qabe jechuudha. Baay'ee baabaa akkam jirta baabaa koo ilaalaa rabbii jedhaatu. Namni ilmoo qabdan yoo ajandaa naan goone waan kana jechuudha. Akkam jirta? Fayyaadha. Jirra alhamdulillah. Maqaan kee eenyunni? Jirtu. Jirra maqaan kee eenyunni? Beelaan fodhuun tinaa roozii online. Ajandaa kan nafsi ni kenne. Beelaani maamaan eessa jirti? Maamaan kee eessa jirti? Maamaan kee? Hin badde. Hin badde? Sagootu? Maamaan hin banne argamteetti hojiidhaaf Saawudii jirti? An argeen jira. Saawudii jirti, hojii hojjetaa jirti, dhuftee isin laalti. Sadii sarboodhaa, saqqaadhaa, shabee gaafadhee jennaan. Qaxxita mana murtii magaalaa Jimmaa galuu qabdaa. Ati nama hojiitii, hojii hojjettaa, si beekaa jedhee obbo Aliyyiin achumaan. Obbo Jamaal Abbaa Boriitiin itti naayimee pirezidaantii magaalaa Jimmaa mana murtii magaalaa Jimmaatti naayimamee achumaan achi galee qaxxire. Ijoollee kee fudhattee achi galte jechuudha. Dhagaa egaa warri koo mamaa jeetii beektaa silaa ilaastina gorra'uudhaafi. Jeetti birri kudhan siifan hin galchaa hojii gadhiisi Jimmaan galeetti. Ishiin jedheen. Yaa Rabbiin jedhe masgiidaa ba'uudide ituun kadhu Ramadaana keessa ituun kadhu achumaan Jimmaan hin gale. Jijjiirraadhaan hin galee hin jenne warra kootiin egaa. Hojii gadhiisee hin galee. Hojii gadhiisee hin galee jennaan. Kolfaduu jee gammaddee ashattee. Gaafa guyyaa soddomaa jette birri kuma kudhanii sii galcheette. Ishii. Mana kiraa meeqaan fuute? 2,000. Ishoo. Naan jettee. Nan eega gaafa jiini soddomni ga'u. Miila bakar waaree illim. Satti. Hooji. Achumaan akka gootu akkaawuntii deekeetii ergii birrii 5,000 malee hin galchuutti. Akkam 5,000 malee hin galchuu. Laa ilaaha illallah. Argitee gaalaa qilleessa irratti na hambisuuf ture hojiirraa na hambisuuf turte. Hojiirraa bakka afaan majaasii buutee olte rabbi si baase. Ishoo. Amma immoo miidiyaarra maal jedhamaa jira? Iseenoo uffata nan ergaa birriis nan erga jettee ergiteetti. Kan maaliiti birriin kan inni funaanamuu fi ganama akkaneetti qaalittiin tokko balaa buuste. Warri koo afaaniin akkaneetti malee Addis Ababaa galtee akka Addis Ababaa galteen mujoolleedhaas akkuma 5 ergitu iyyuu qaxii dhaabde gaara jabina gaaya. Ijoollee raayyuu kutee jechuudha. Dhaggeeffadhu mindaa 5,000 nyaadha birri 2,000 kiraan kaffala birri 3,000 naniyyee ijoollee lama hidhee ana hidheen of jiraachisa Jimmaan keessatti dhaggeeffadhu namni naan hubanne
inni kaanoo hojjetee maaf hin nyaatu dargaggeessa miti naan jedha. Ijoollee kana gateen eessa deemee hojjedha meemee. Meemee namni isaa itti fageessee naa yaadee bakka uummanni ijoollee lamaan barumsa gashuudhaan aasaa kee edda kutuu yuun taane daa'ima waggaa meeqa asirratti dhiiftee deemte isin qoyyu sirratti. Isin daa'ima waggaa meeqa asirratti dhiiftee deemte? Kan isinis deemte moo? Waggaa meeqa umriin meeqa yeroo? Innan gaftii waggaa 5. Ennaas hin dhiiftee deemte? Xiqqaanoo? Ji'a 8 dhalate. Akkamitti guddifte mucaa ji'a 8 kophaa kee? Wallahi uummanni Ibrahim mucaa kana hin guddisu. Indu'aa jedhamee ituu na eeganu aan waa tokko dhiisen jaram hojjetaatti himadhe pirezidaantitti himadheen mucaadhuma koottan fiiga sagalan fiiga manni murtii manni keenya wal bira sarraatanyaan mudhiqa danfara keessa buustee jalaa deemteen sarraatanyaar jedheen mucaa isa kana bira taa'edheen barriitti qollofeen ibidda minaamni qooxiirra kaadheen adeema galgala raffisee ka'een irbaata jiraa kenneen uffata ijoollee miiceen watii hojjedheen biddeen silaa bakkeedhaan bitadha. Akka kanatti guddise mucaa koo amma alhamdulillah waggaa tokko waggaa 2 ji'a 8 gaheera mucaan. Qoobuma kee jechuudha kana ji'a 8 irraa kaaftee qoobuma kee fuutee maal jechuudha? Wallahi ji'a 8 isii gaafadha. Isii gaafadha. Iseenuu duddiin jabaanne gaafa deemtu duddiin jabaanne. Waamamtee egaa erga waamamtee innee ergine. Koi jechuun amma gaafa biyyaa baatu isheen maallaquma hojjettaniiti moo fira wayitasiiti kottu edee waame moo atumti walii galtee bakka dhanneenuma hojjedhuuti bakka jireenyuma nurraa jijjiirrettani. Walii galteedhaan namni sumni siidhaa kenneen jiru walii galtee aan ila hojii mana murtii hojjetaa baadiyyaa irratti immoo dhaggeeffadhu televezyiinii gaxxamuun televezyiinii nan gaxxama chaayinaalii nan guuta televezyiinii haaraa nanidha soolaarii nanidha. Sadduun nan deema siiqqaa nan deema birri 6,000 birri 7,000 hin dhaqee gaxxamee deebi'aan. Itti kana walitti qabeen biyya laattee erge warra kan koon. Sasiin amma sumnii tokko nan gargaara meemee hin kajeelama sumnii tokko nan gargaara. An abbaa manaadhaa deemi jechuun miti kooyyoo jechuudha gargaarsa cimaadha sittan hima. Bakka kutaa 6 kaaseen afaan jaraatiin kutaa tokko hanga 5 baratte. Nu biratti Oromifa mitiire. Afaan jaraatiin? Oromifa mitiire nu biratti. Dhaqeen elementary galchisiiseen ABCD beeti miti afaan Oromoo na bira dhuftee barte. Abaaca aadaa mana keessan galgala barsiisee waan asitti biyya jaraatti kutaa 6 gara 7 asiin darbite 6tti gad deebiseen dhaqee galmeesseen. Kutaa 6 hanga 11 barsiisee 11tti 5ffaa baate 11tti 5ffaa baateen bakka gaadhaabii maaliif jette mana shaayii jammari hojjetaa mootummaa hin taatu kaabinee meeqatuyyii walii kee jira hojjetaa mootummaa dubartiin taatee abbaa manaa jala kan taartu hin jirtu kanaafuu mana shaayii banatte gabaan gabaaseetee lakkanatti. Isas dhiistee suudiin naqamaleettee suuditti piroosesii sii fixeen shanye. Indagana ammoo ammas opereeshinii laphee sii keessatti waa bahee jennaan opereeshinii gochisiisee sittan himaan. Kana arii wajjin dabarsee mucaan hangafaa gaafa dhalatu sittan himaa. Hangafti keen fuune ati waslaattaa kan maalii fuudha geessee fuudha fuutaa daheen kuna jibbitee ababbaan kuna jibbee sittan himaan. Gaafa siin deessu dhiigas jechuudha. Laga geesse anatu miicca harka kootiin dhiigasi isii gaafachuu dandeessa. Caammaa immoo jechuudha isaa wajjiniin iskan miiccaa'u manatti miiccee jette soba harkaan qabdee hin beektu. Biddeen eelee lamatan tolshaa'ettu soba sarraatanyaa qaxaramee tolshaa. Yedduna waa tokko ifa godha uummataaf yedduu waa ifa godha naa obsi mucaa kana qaamaan hin beeku ammallee irra deebisee sitti hima. Dadhabaadha jennee arrabsuu dandeenyuu fi aannan dhukkubsadde deeggarsa wayii ture wallaahi deeggarsa irra taa'uun dadhabee afissaalii ragaadha namoonni yeroo ragaadha warra balkaabaa mataana dhukkube wallaahi mataana dhukkube anaare. Kanaafuu obboleessa koo waan si gaafadhatu siin dhufin.
sitti dhufee jennaan seera sin dhabda ijoollee giddii kee kennita ani firiyaan koo waan nu waliin haasofne sitti meera sila ofitti fudhannee nu biiroo keenya keessi keenya hojii hojjechiisuudha waame qaba walii gallee jirra galgalli kun dukkana borimmoo dukkana qabnee nu eeggata utuu kirkirri kintuu siin sagalee fudhattee nufi yookiin sagalee nutti ergameera ta'a yoo aarte jettes yoo sanaan dura jettes dhugaa jirtu dubbachuu dhugaarratti gargaarra namni aari waada nu dubbata sagalee qabde moo qabne oromoo dhaggeeffadha mucaan kun sobee jennaan mucaa jeesuu barbaadaa jira eenyuuf maatii siisa ta'u hiriyaa siisa ta'u ilaa oromoo dhaggeeffadha mucaan kun nu sobnaan dhaggeeffadhaa si mucaan kun nu sobnaan ragaan itti dhufnaan mucaa jeesuu barbaadaa jedhamte jaalalaaf hin jennu dhugaa hima anuu seeraan nan gaafachiisan sagalee qabde moo hin qabne sharmuutuma sagalee rasiidee waan isin jettu rasiidee dhaggeeffadheera Kopi sama balik nak macam mana? Biar saya dia. Nanti ada tu. Bila dia cuci, kau ni sariti asma hotel dia ni cuci kau tiada nanti ada. Ini berapa? Utuhan ini tadi mati kau tidak ada kabar. Utuhan ini kali je nani mau nak cuci kamna aku. Utuhan ini kali dia hotel ni kabar te, berkiti haramut te, angkas tadi, tukang kau gajian apa ye? Kuno harga diri hotel ni herum te, kuno kisi semua berat dengan lanjira malu jadi wasapi dan segala kabar. Jadi kan ada ni, araba sasana hojii isa inni sana wali sananta. Lubbuu kootiif laafnetti namni fudhatu sanjiru. Hingalu waan hingalu mubaarike kunuun an ta'a bakka hamaa. Hingalu. Ofirraa buuse. Dhugaa moo soba? Fiisee fudhee galaa jira yoomi qaboo hool. Yoomi si maatii siti qaboo hoo. Jeerga kalee sana banne. Laakii. Adalam mube difama guddaa mube ko sagalicha amma keessaan kan hubadhetti ilaas dabaas qabaachi qafaan beekon abdiin kan isin jette erga nu xaraarsinee nan ijoollee ko biran nagaa jette erga eda galgalaati qabdeettaa kunoo araarfadheera jettee siin afaanii baafte daariin bada eda qabdeettaa fi abdii ko dhaggeeffadhu abdii ko gaayaa tiiktookii irra galuu sodaadhe cufee badhe TikTok ida WhatsApp ida sagale sitti qabdeeta natti qabde dhaggeeffadhu WhatsApp miti gaayaa sin jedhe WhatsApp wala imo miti gaayaa sin jedhe TikTok irra garuu sodaadhee cufeera fee erga asirratti wal fudhannee dhufne aanna nam tokkoon jedheera taanaan isin fayyaa keessa nattaradha bakka morma kun isinii kenna ilaali immoo wanti nakkaleen artuu aan Addis Ababaa dhagee jechuudha information fudheera ni kaarratti ni bitti ni hidhamtee jirti mucaan inni walloon hidhatee jira kana rakkatee si na bira dhufuudhaaf malee arrabsoon tokko hin jiru wanti tokko hin jiru abdii koo uummanni siyaas keessa jirtan hundi keessan asgabaa rakkoon qaba okay amma gaala dhaggeeffadhaa ilaa Abrish Adela Muhammad Kali Nabi ka bare bakka wal Abrish wat ka bat Abrish moderator ina ken rabbi di mubarak moderator ina ken rabbi di moderator ina ken nipo Abrish wat ka bat do asli inke dalo ni kesa kanko sarboda isinu wala itada asii barrakkoon yaa biyya namtii bora balaan jimaan manishi kalam beekite nutiin kana dura ana faanirra shakkeera qabnan dubartummaan isa qabnan